Nagaa waaqayyo bakka fi haala jirtan hundumaa keessatti isinii fi haala hordoftoota YouTube chaanaalii keenya akkam jirtu nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkuma jirtan hundumaatti isinii fi haa baay'eetu jecha sammuna kana baay'ee sirraa fagaadhee baay'ee si yaadeetiin jira maarree gaarra waan addaa isiniif qabadhee dhufne garuu guyyichi guyyaa addaa ture guyyaatti ayyaana musliimotaati hordoftoota amantaa musliimaa mara keessaniidhaa fi baga guyyaa kanaas singee baga singee baga gammadanii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u lafuma jirtanitti Eid Mubaarak isiniin jechuun barbaada. Egaa hunduma keessaniifuu guyyaan irraa gammachuudha akkasuma gammachuun keessan immoo gammachuu keenyadha. Keessattuu ijoollee warra biyyoota garagaraatii garaagaraa biyya hundumaa keessa jiraniidhaaf jechi baay'ee ulfaataati ture. Warroota mana namaa keessa hojjetaniidhaaf baay'ee dhiphisaaf qorumsa kan qabu ture. Isa kana keessa baga dabartanii guyyaa har'aa keessanii ibsa keessatti egaa baay'een keessanii biyya koo hin jiru maatii koo bira hin jiru ayyaanni achi hin fakkaanne keessattuu guyyaan har'aa kun guyyaa ayyaana musliimotaati waan ta'eedhaaf warroonni amantaa musliimaa hordoftanii guyyaan har'aa dibbirtiidhaanii gaddaan kan dabarsitan yoo jiraatanii wanta isiniif ta'u soorata ta'uu danda'a nyaata dhugaatii ta'uu danda'a uffanni isin uffattanii dabarsitanii uffata namatti hin tolle yookiin immoo janaba irratti komentii gaarii hin qabaanne uffattanii dabarsitanii manni isin keessatti dabarsitan maatiin isin biratti dabarsitanii akkasin barbaadanii fi akkasin eegdanitti isiniif argamuu dhiisera ta'uu danda'a isa kana dhiistanii lubbuun keessan eegamee harki keessan miilli keessan qaamni keessan buluu fayyaa taatanii guyyaa har'aa ga'u keessanitti irra deebii baga gammaddanii bagattiin singee hunduma keenya yoo bagattiin baga gammanne jechuun barbaada. Mana namaa keessa gaafa hojjetanii gaajjiin sunii ji'atti hojiin keessa baay'atu wanti hundumtuu yerootti namatti ulfaatu ture jechuudha. Hojiin illee hin baay'ata kufuun jira ariitiidha yeroo maal jedhanii hojjetanii yeroo nyaata garagaraatti hojjetanii baay'een kan dhukkubsatanii mana yaalaalleetii galanii rakkoo garagaraaf kan saaxilanii osoo akkasuma hojjetanii illee zayitiin kan isaanitti galagalee harki isaanii kan gubatee kan cite mirri isaanii balaa garagaraaf kan saaxilame jiraachuu danda'u. Isa kana keessatti warroonni amantaa kiristiyaanaa taatanii waaqayyo isin gargaare akkasuma immoo warroonni amantaa musliimaa taatanii sababa soomni kan keessan ta'eef isin hordoftaniif osoo hin taane biyya namaatii waan ta'eedhaaf ilaalcha gaarii ji'a sana keessatti hin arganne mana namaa keessa waan ta'eef anis hojjedhee jiraadhe waan hin argeef baay'ee ulfaata akkuma natti ulfaatee isinittis immoo hinuma ulfaata jedhee waan hin amaniif isin immoo wanta isin irraa mul'atu wanta namni maatiin isin bira turtanii akkaataa isaanitti dabarsan osoo hin taane rabbi isa isin gargaaree harka keessan miila keessan fayyaa jiraachisee ji'a sana keessaa isin baasee guyyaa har'aa gammachuu kanaan isin ga'e galateeffadhaa baga ittiin isin ga'e baga geenye baga walumaan geenye Eid Mubaarak isiniin jechuun dhufee homaa biraa waan tokkoyyuu fidee hin dhufne guyyichi egaa irra deebii akkuma dura jedhee guyyaatti ayyaana musliimotaa guyyichi isiniif guyyaa addaati baga geessanii baga ittiin ga'e nyaataa dhugaa lafa jirtanitti gammadaa nagaa kan bara dhufu immoo rabbiin keessan nagaan ittiin si ga'sinaa waan hunduma keenya walumaan nagaan ittiin waa ga'u isiniin jechuun barbaada. Egaa yeroo itti aanutti immoo viidiyoo birootiin haga dhufutti warri maatiin taane maatii ta'aatii yuutuubii chaanalee kiyyaaf guddisaa yaada qabdan immoo akkuma amaleeffatame koomentiirratti naaf barreessuu hin dagatinaa warri dhuftan immoo baga nagaan dhuftanii nooraa isiniin jedheera guddaa galatooma baay'ee isin jaalladhaa isin kabajaa nagaan naa turaa chaa'u galgala gaarii.